dubartiin kamuu baay'ee akkasi yaaddu gochuu karaa ittiin dandeessu. Isheen fedhii qabaachuu baattus jechuudha. Si jaalachuu baattus akka si jaalattu yookaan akka si yaaddu siistama ittiin gootu. Dubartiin waa'ee kee fedhii yoo hin qabaanne akka si yaaddu dirqisiisuu yookaan baay'ina teekistiitiin akka si feetu gochuu hin dandeechu. Dhiira gaarii ta'uudhaan qofa onnee ishee mo'achuun hin danda'amu. Garuu miira isheen ni ta'a jettee hin eegne akka itti dhagahamu gochuun yoomillee waa'ee kee hin yaadu jettee murtii murteessite sana jijjiirtee waa'ee kee akka yaaddu dirqisiisuu ni dandeecha. Kadhachuu fi gaafachuu dhiistee filannoo ta'uu kee dhaabdee dhiira isheen yaaduu hin dhiisne ta'uu qofatu sirraa eegama. Gaafiin koo ati kanaaf qophiidhayii kan jedhudha. Garuu maaliif si hin yaaddu? Amma irratti waa'ee kee dhimma hin qabdu. Sababni isaa ati yeroo maraa jirta. Yeroo maraa ni argamta. Rakkoon kee maal akka ta'e beektaa? Yeroo hundaa bilbila ni kaasta. Yeroo hundaa ni argamta. Xiyyeeffannoon isheedhaa qabdu gatii hin qabu. Sababni isaa yeroo hundaa fi bilisaan kan argamu waan ta'eef. Sababni isaa sammuu ishee keessatti wanta hanqina jedhamu uumtee hin beektu. Wanti baay'inaan argamu gatiin isaa rakasa akka ta'e hin beektu. Wanta hin baratamne hanga itti agarsiistutti sammuun ishee siin si dagachuu itti fufa. Dhalli namaa waan baratamaa ta'e hagas mara kee hin godhu. Garuu waan qaalii ta'e yookaan baratamaa hin taane tokko immoo ni barbaada. Xiyyeeffannoo isheedhaa kennitu gaafa hir'istu duwwummaan itti dhagahama. Waa'ee kee yaaduu ni jalqabdi. Har'a viidiyoo kanaan dubartiin takka akkasi yaaddu yoo barbaadde yookaan jaalalli isheen siif qabdu akka dabalu yoo barbaadde wantoota gochuu qabdu 4 sittan hima. Hanga xumuraatti na waliin ture. Tokkoffaa tasa baduu. Ija ishee duraa baduu maal gochuu qabdaa? Teekistii barreessituuf viidiyoo ishee laayik gochuu, istoorii ishee ilaaluu dhaabi. Kun gocha baratamaa ta'e sana ni cabsa. Guyyaa guyyaan sagalee dhageechu sun yoo badee sammuun ishee jijjiirama jiru kana ni hubata. Maaliif badee gaafin jedhu uumama. Maaliif bade? Maal ta'eeti? Maal isa godheetanii wantoonni jedhan kun sammuu ishee keessatti ni qabu. Dura dafee dafeet naa barreessayyuu, dafee dafeet naa bilbilaayyuu. Amma maal jechuu barbaadetii? Maal ta'eet badee kan jedhu sammuu ishee keessatti ni dhufa. Sammuu ishee jeeqa. Yeroo sana maaltu ta'a? Si yaaduu jalqaba. Wanti baratamaa ta'e sun gaafa jala hafe si yaaduu, si barbaaduu, maal ta'eet bade jechuu jalqaba. Akka tasaa baduu bari. Akkas jechuun immoo jibbaan miti. By the love jaalalaan baduu qabda. Suuta jettee hoomaa kan hin miidhamne, kan hin rifanne fakkaattee qoruudhaaf yookaan akka isheen si yaaddu gochuuf akka hin taane gochuun osoo hin beeksisin yeroo muraasaaf jala badu. Lammaffaa jireenya mul'atu ijaari. Baduun kee du'aa fakkaachuu hin qabu. Baddee mana kee keessa aartee kan teechu yoo ta'e kun hin barbaadamu. Kana irra hiriyoota kee ispoortii, tiriippii yookaan deemsa garaagaraa qabaadhu. Jireenyi jijjiiramaan guutame qabaadhu. Jireenyi kee gargaarsa ishee malee fuulduratti deemaa akka jiru gaafa agartu waaw anaan alas jabaadha. Eenyu waliin yeroo isaa dabarsaa jettee akkasii ooftu taasisa. Jireenya mul'atu kan yaadamuu danda'u ijaari. Kan itti inaaffamu ijaari. Ispoortii ni deemta. Rilaaks ta'uu ni barta. Yeroo keessa bareedaa jaalatamaatti dhufta. Uffanni kee qulqulluu yaa ta'u bituun sirraa eegamuu dhiisuu danda'a. Uffata baay'ee kophee baay'ee qabaachuu dhiisuu dandeecha. Garuu kan qabdu qulqulluu ta'uu qaba. Akkas godhi jireenya mul'atu ijaari. Sababni ati hin jaalatamneef hin jiru. Akkas goonan dubartiin kamuu si yaaddi. Dhiira akkanaa namni kamuu waan jaalatuuf jechuudha. Sadaffaa qoruu. Sammuu ishee qori. Yaadota haaraa fi ilaalcha adda ta'an sheer godhiif.
Isheen kan yaaddu xiyyeeffannoo kee qofa osoo hin taane akkamitti akka yaaddu yookaan yaada keessanillee akka yaaddu gochuu qabda. Kanaafuu waan sammuu ishee qoruu danda'u sheer godhiif. Fuula miidiyaa hawaasaa kee irratti wantoota bilchina qaban barreessi yookaan maxxansi. Guutumatti bilchina qabaadhu malee ergaa hin taane barreessitee ergana irraa fagaati sirumaa gowwaa ta'e kan si jechisiisu ta'uu hin qabu. Kan ta'uu qabu inni jabaate yaadota si jechisiisan yaaduu qabda. Afuraffaaf inni xumuraa deebiin kee istiraateejikii haa ta'u. Deebiin kee gaafan jedhu iddoo baddeessanii gaafa deebitu. Badde miti guyyaa 2 yookaan 3 booda hin deebi'in. Baduun kee akka itti dhagahamu yoo xiqqaate torbanootaaf yookaan ji'ootaaf badi. Gaafa deebitu ofitti amanamummaan kee dabalee qaaman bareeddee fi xiyyeeffannoon kee tolee ta'uu qaba. Waa'ee baduu keetiif ibsa yookaan dhiifama hin gaafatin. Xiira jireenya gaarii jiraachaa jiru ta'e kun akka si yaaddu qofa osoo hin taane nama salphaatti hin dagatamne taata. Fedhii kee mul'isuuf morkii osoo hin taane gara duubatti deebiitoo of guddisi. Isheen si barbaaduu dhiistus ati yeroo hundumaa jireenya kee irratti mo'ataa taatee itti fufta. Kanaafuu istiraateejik deebi'uun sirraa eegama. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraan gola garatti nagaan naaf ta'aa. Baay'ee.